Neeriyar ima barinni hadha bata jaran. Har'a ima bareen neeree ja'a sheekkonni bakka mara har'a suufa ittiin hidhee bareeddee sadaffarra jira kinoo sadaffarra jira sheekkota suufaan baate san keessaa sadaffaan si hinaan je'an gammachuu miti laakiin gaddillee na bira jira. Niin isinitti dhufeef mee dhaggeeffadhaa jara keenya dhaggeeffadhaa gurra keessaaf laal shahamsaa fi televiziyoona illee cufaamee gaafii tana dhaggeeffadhaa. Saala walii laaluun waliif dhiquun yoo feetallee walirraa haadha rifeensallee. Neeriyar ima barinni hadha bata jaran. Har'a ima bareen neeree ja'a sheekkonni bakka mara har'a suufa ittiin hidhee bareeddee sadaffarra jira kinoo sadaffarra jira sheekkota suufaan baate san keessaa sadaffaan si hinaan je'an gammachuu miti laakiin gaddillee na bira jira. Sadaffaan sheekkota baate san keessaa akka suufaattillee akka deemsaattillee akka taa'umsaattillee akka haasawaattillee isin hinaan je'anii waraqaa naa kennanii. Haa ta'uu gammadee gammachuu saniin baga gammaddanii waa tokko nahe ammoo nahe aalama madrakii sanirratti bahee nu daawwatuuf way halkan tana badaa ijji namaa na fuutee iyyaa jechuu shakke sheekkota naasoqaa galgala naasoo ixanii way na keessaa iyyanii jechaallee shakkii qaba. Ijji namaatu namootiniin har'anii baay'attii way iyyaa galgala kana way iyyaa bulaa jechuu shakkii keessa jirammaan. Shakkii keessa jiraa ja'a baranam. Iyyuu idana kalqiin kulluin keessan gadi rafinaa na eegaa na bilbilaa na toohataa ka biyya alaatiif kabeese keessa jirtanillee sheeka maaliif jirtan akkami wayyooytanii nagahan bultanii naan je'a rabbi nagahan nu haa bulchu. Laa ilaaha illallah. Kanaaf niin isinitti dhufeef mee dhaggeeffadhaa jara keenya dhaggeeffadhaa gurra keessaaf laal shahamsaa fi televiziyoona illee cufaamee gaafii tana dhaggeeffadhaa. Akki iji obboleessi keenya kun wanniin isinitti dhufeef kophee dhaba fiigaa wanniin isinitti dhufeef isinitti iyyannaa galfachuuf naaf dirmachuu isinirraa barbaaduuf maaliif jaartuu tiyyataniin gartee lubbuu tiyyara jaaladhu ta isin na jaalattu duuba wahuma takkaan isinirraa haquu dadhabe wahuma takketti isan dandeeysanii yoo narraa haytan jaartiin tiyya jaalaltii siidhaa dhibbarraa dhibbanaa taatee je mee wanni ati feetu maali naafi haati mana kiyyaa ama sadii eega wal fuune inuma ama sadii miibaatii jaallee karaa torba isaa deemaa jirra eegaa fuudherraa duuba wanni takka ta isiirraa natti irratti yaa bareedina yaa qanxummaa yaa haala bareeda yaa khofla yaa tapha wanni takka ta isiirraa irratti hin jirtu akkatti na qeebaltu ammoo wanni isiirraa irratti gaa ilmi namaa oduma gartee waa hunda qabu takka irru waan dhabu ilmi namaa duuba maali rakkoonte jaartiin tiyya rakkoon tiyya bakkuma hirriibaati firaasha kanarratti ani nama gartee nama oowwaa tokko guyyatti yoon gartee dalagaan hin jiraanne kaniin mana jiraadhu ta'es guyyattis yeroo hedduun itti deddeebi'uu fedha halkaniis itti deddeebi'uudhaan fedha yeroon isii barbaadu kana duuba isiin tuni wajjin rafuu kana nama gartee qabbanaa waadha hin feetu duuba tanaaf jechaan wanni ati nurraa feetu wanni isinirraa fedhu gorsa isin kennitan kanaaf kanaan isin tunnaa qaceeluun mala takkaa'u dawaa faanaa himtanii dhalaa qabbanuutu tana dawaan sii maali dawaan siiraa akkana jettanii dawaa faanaa himtanii dawaan sanitti godhadhaa haja obboleessa keenya. Allahu akbar yaa obboleessa keenya ati ngawaan haasoytu kana keessatti ta duraatii ifillee umrii hanga jirtu ifin himni takka isillee hanga isin arraan tana ilmoo umrii jirtullee himne lama fayyaa keetii fi jaalala qabdu himte ammoo isii tana arra ama sadii fi baatijaa jechuun torbaaf deemta sawanni jibbinsi ati gartee isin qabbanaa'uun tun yeroo ati itti wajjin rafuu feetu isin sun sididuun kuni gaafa fuutu nu gaafachaa jirtamo
nal guyyaa dura fuutu aruuzaa san guyyaa mee baatuma lamaa sadii illee ji yoo gaafa san taate haquma qabda maaliif karaa hedduudhaatu isii tana gartee qabbanatti fida atilleen irra jabaa ta'uun mala isiin tun godda'ama faa ta'uun mala intala takka gartee yoonii fi khashkhashtee tajaajiltee waan fedhinnaa keessaa fiduu qobalchiiftee taphachiiftee waan nyaata viitaamiini namaa guutu odootti hin kennine isii tana arraan tanagaa godda'ama uummata keenyaa ni beeytaa fuute sababaa kanatti illee isiin qabbanaa'uun ni malti yoo ammoo ka'amata sadii arraan tan torbaaf deemtaa wanni ati isiirra gartu kun amma eega amata laal amata afuruma jedhanna eega amata afuriiti hataatu taate waan ajaa'ibaati mee bakka tana dubbiin si dhoytiiti dura wanni siin jennu wanni ati beekuu qabdu manuma manaa tahee faamilummaan takkalleenu addunyaa tanarra tajirtu mana keessatti tokko khayriin hin qabne jiru namni wal dhabbii hin qabne siin jiru feetu awurooppaa ameerikaa aasiyaa bakkuma feete deem namni malli saala walii laaluun waliif dhiquun yoo feetallee walirraa hada rifeensallee sayoo isii walirraa naanne mee eenyuun nam tokko yoo fayyaadame yoo bakki san fayyaa dhabde saalli abbaa manaa saalli jaartii mee dhugumaan isin hin jedha rakkinaa fi malee doktorrillee si laaluun haraamii bara laalgaa abbaan mana keetii si laalee rifeensa sirraa haquu danda'e sirraa haaduu ati irraa haaduu dandeessa yoo jaartii isaa irraa amantii qabaatee itti aara qabaatee faa na murtii yoo sodaate sun isa laalti. Shaanari. Shaanari ni. Gaafiin qaba. Akkasuma dhaabbadhu haasa'e gowwoon nutti hin godhin qilleensa. Ji'a gimboo keessa kinaaduun hin ta'u dubartii. Ji'a gimbooti. Ji'a hirruudhaa kinaaduun hin ta'u jecha amma jecha. Maal jettee ji'a gimboot keessa dubartii maali? Kinaaduun hin ta'u. Ifnaaduuni. Kinaaduun ji'a gimboo keessa kinaaduun ji'a kun hirruudhaa. Ikanaa keessatti duun hin ta'u jan. Ji'a gimboot keessa nikaa hidhuun hin ta'u naan jechuu jirta? Oo nikaa hidhachuu baanta ji'a gimboot keessa? Ikinaa hidhachuun hin danda'amu jan jiini kun hirruudha. Ikinaa jettamoo nikaa jechuu jirta sun maal jechuu jirta? Ikinaan maal? Ikinaan jee dubartii fuudhuudhaaf. Nikaa jiiqaatu ikinaan maal? Bar nikaa jee. Nikaa hidhuun hin ta'u jaanii ji'a gimboot keessa ji'a gimboot keessa nikaa hidhuun hin ta'u jaanii? Eessatti dhageesseetu kana? Manguddoo jaaletta. Manguddoo eessa? Manguddoo biyyaa jechuun. Manguddoo biyya tamii? Haya manguddoo biyyaa jaa ji'a gimboot keessa nikaa hidhuun hin ta'u jaan akkasimi? Oo kun hadiisa wadaayiiti hadiisa wadaayi wanni kanaa jirtu hidhadhuusi baatila wanni kana. Wanni kanaa daladhuu jee? Eessa dalayti wanni kanaa tanaa mita kabaluuf tatteenyu waan akkanaa kuraafaata. Ni jira ustaadha mala odoo jiini sun isheenin dhalaa kana ji'a kana kee fuudhuu dandeessu osoo jiini sun isheenin kinaa hidhatta malee achi keessatti siin hidhanii beekta. Fedhu haa sheelu fedhu haa bahu fedhu akka fedhe haa ta'u ji'a feete keessa dubartii nikaa godhachuu dandeessa. Feetu galgala feetu maali feetu guyyaa feetu yeroo feetu hayyaa. Okay galattu. Hadiisa kana jalaan fudhatinati maali manguddoo waan akkanaa gootun? Ganda keessa baasuudhaa ho'i. Manguddoo kana na dhalaa kana godhuuf. Gashi. Jiini sun hidhanii ikinaa hidhatte malee hin ta'uu jan. Manguddoo tana gashi bikka isaan jiranitti hin jiru wanni gasiiti. Galatoo. Ani jaartii biyya qarshii kumsa diin kanneef. Wallahi silkii dhaweetiin gaafadhe maariin ta'e meeqa akkasii taatu warra bilkaaba yoo qarshii kun kudhan jette an kun kudhan nin kannaaf diiddam jettu diiddam an maallaqa kee
akkuma hadiita rasaasa nyaadhadeetti guyyaa san rabbi jira boo rabbi riskii nu qonne rasaasa nyaadhiseetin ture meeqa jennaan ni qaanfatte miskiina dumbulloota qaabar aboota akkasii rabbi isin haaratu ni qaanfatte boo takbiirtallee mooraalillee namatti hin gootan boo jiru